sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootessa kudhan bara 2015 harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Qophiin sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa tamsa'aa jiru amma eegalee jira. Qophii waliin kan turu Anurjii Sabaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya duraa duubaan isin biraan ga'uuf akkuma barame jalqaba irratti oduu isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan nufaan akka ta'u isin afeerra. Ittaansuudhaan immoo qophii addaa bishaan keessa dhaabbatanii dheebochuun qaaniidha kan jedhu kutaa lammaffaa karaa jaal haroo jorgoo isiniif dhiyaata nu hordofa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya mallee akkuma itti fufetti jira. Akkasuma gaaffiif deebii hooggansa qeerroo bilisummaa fi hawwii firaa waliin godhametu isiniif dhiyaata nu caqasa. Walleelee warraaqsaa ni qabna itti buhaara. Hangafoota oduu gaaffiin abbaa biyyummaa finiinaa jiru wal qabatee kaabinootni Oppiidiyoo 3 lixa shaggar keessatti hojiirra ari'aman. Walganii yaa'ii caffee Oppiidiyoo Adaamaatti geggeeffamaa jiru waliigaltee malee bittinnaa'e. Godina Wallagga Bahaa Onaa Sibuu Siree keessatti qotee bultoonni lafa maqaa investimentiin saamamu dura dhaabbatan. Leenjii muddaan waraana ittisa biyyaa keessatti geggeeffamu mormii miseensotaa hammaatee itti fufe. Itiyoo Teleekoom tajaajilawwan quunnamtii hawaasaa impaara biyyattii keessaa kukkutaa jira. Kanneen jedhan hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aati babal'ina oduuf ayyaantu kaayyoo. Gaaffii mirga qeerroon godina shaggar lixaa kaasanii wal qabatee kaabinoota Oppiidiyoo 3 hojiirra ari'aman. Warraaqsa bilisummaa gootota barattoota Oromoon yeroo irraa gara yerootti mootummaa wayyaanee raasaa jiru jabaachaa fi daran ciminaan sosso'aa kan dhufe. Umni warraaqsa mootummaa wayyaanee haalaan akka yaaddesseef naasuu guddaa itti fidee jiru beekamaadha. Guutummaan shaggar lixaa keessatti warraaqsa qeerroon bilisummaa sochooseen wal qabatee mootummaa wayyaanee sodaa guddaa waan itti buleef jidduu kana bulchitoota federaalaa irraa naannoo Oromiyaa heeran aal seenuun kaabinoota Oppiidiyoo hojii irraa ari'aa akka jiruu fi sochii warraaqsa bilisummaa kana duubaan abaawoon itti hidhatee kan hojjetaa jiru isin sababa jechuun hojii irraa ari'uun argama. Guutummaa shaggar lixaa keessatti warraaqsa qeerroo bilisummaa sochooseen wal qabatee mootummaa wayyaanee sodaa guddaa waan itti buleef jidduu kana bulchitoota federaalaa irraa naannoo Oromiyaa heeran ala seenuun kaabinoota Oppiidiyoo hojii irraa ari'aa akka jiruu fi sochii warraaqsa bilisummaa kana duubaan abaawoon itti hidhatee kan hojjetaa jiru isin sababa jechuun hojii irraa ari'uun argama. Shaggar lixaa aanaa Abuunaa irraa hojjetoota 3 hojii irraa ari'aman keessaa Shifarraa Mokonnin hojii faayinaansii, Baacaa Lammeessaa hojii humna namaa, Girmaa Baacaa hojii geggeessaa hojii kanneen ta'an yeroo ta'u haalli kun gara fuula duraattis mootummaa wayyaanee naannolee biroo irraa waan itti fufuuf Oromoon bakka jiru gamtaan ka'ee warreen dhimma bulchiinsa Oromiyaa keessa seenaniin akka fedhanitti hojjetoota hojii irraa ari'an dura akka dhaabbatan taasisuun falmaa yerooti. Wallagga aanaa Sibuu Siree ganda Waayuu Tuqaa keessatti qonnaan bultooti Oromoo lafti irraa saamame gamtaan ka'anii qeerroon Sibuu Siree ammoo konkolaataan biyyee dachii Oromoo irraa gara Tigraayitti fe'amu dura dhaabachuun oolfatan. Maqaa investimentiitiin namoonni Oromiyaa erga dhufuu jalqabanii bubbulee akkuma jiru godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree lafa qubannaa Hindootaa fi Waayuu Tuqaa keessatti abbootiin qabeenyaa biyya alaa maqaa investimentiin Oromoo dhibbatamaan lafa irraa fudhatan dura qonnaan bultooti Oromoo dura dhaabbachuun akka laficha gadhiisan gaafachaa jiru. Baatii darbe keessa diddaan qonnaan bultoota Oromoo naannuma kana irratti waan ka'eef mootummaan federaalaa poolisoota gurrachuun investoroota biyya alaa irra goree ummata qonnaan bulaa reebaa fi abbootii qabeenyaa illee dabalanii akka reeban ta'aa ture. Haalli kun ammachaa waan dhufeef hamma guyyaa har'aatti qonnaan bultooti Oromoo gamtaan ka'uun lafa irraa saamame falmachuu fi abbootii qabeenyaas dachii isaanii akka gadhiisan akeekkachiisanii jiru. Kanneen malees konkolaatonni gurguddaan wal harkisu biyya Oromoo kan qonnaaf ta'uu fi
daggala naannoo irraa gubuun biyyee jiru qotuun gara hin beekamnetti geessaa jiru. Haala kanaan qeerroon aanaa Sibuu Siree jiraatan konkolaataa biyyee biyya Oromoo guuranii bakka hin beekamnetti geessaa turan dura dhaabachuun akka fe'amee hin deemne taasisaa jiraachuun qeerroo naannichaa irraa gabaasa arganneedha. Walgahii yaa'ii caffee OPDO aanaadhaa kaasee hanga warra gidduu galeessa OPDOtti magaalaa Ada'amaa galma Abbaa Gadaatti taa'amee jira. Qabxiin marii isaanis filannoon bara 2015 milkeessuuf caasaa qulqulleessuu jechuun afaan faajjessuu irratti argamti. Hordoftoonni walgahii kanaas gaaffiiwwan kanneen akka filannoon baranaa haqa qabeessa ta'uun mirkanni isaa maali? OPDO'n raawwataa malee maaliif murteessa dhabee fi kan kana fakkaatan gaaffii jedhu kaasaa turanii. Dhumarrattis walii galtee tokko malee xumurameera. Leenjiin muddaan waraana ittisa biyyaa haala ho'aan itti fufee waajjirri ministeera ittisa biyyaa fi mooraawwan waraana daangaa biyyattii jiran keessatti sababa fincila diddaa garbummaa waraana keessatti leenjii muddaan qabbaneessuun ayyaana OPDO milkeessuu sodaa filannoodhaaf humna dabalataa fi amanamtoota kaadhimmachuuf mootummaan abbaa irree wayyaanee waan qabdee gadhiisu wallaaltee jirti. Sabboontonni ilmaan Oromoo waraanicha keessatti argamanis gaaffiiwwan kanneen akka Oromoon hooggansa waraanaa keessatti maaliif bakka hin qabu, miindaan nuuf kaffalamu gahaa mitii fi kan kana fakkaatan gaafachuu irratti argamu. Walquunnamtii uummata gidduu jiru kutuuf jecha dhaabbati Itiyoo Telekominikeeshin jedhamu Oromiyaa godinoota adda addaa fi naannolee Benishaangul Gumuz tajaajila bilbilaa dhorkachaa jira. Addattis Wallagga Lixaa keessaa fi naannoo Benishaangul Gumuz tajaajila bilbilaa fi bittaa siim kaardii akka hin arganne guutumaa guutuutti dhorkaa jira. Haalli kunis uummanni Oromoo teknooloojii fayyadamuun mootummaa irratti wal kakaasaa jira. Sababa jedhuun jiraattonni bilbilaa fi siim kaardii argatanii akka hin bitanne sababa dhorkeef jecha jiraattonni konkolaataa amma magaalaa Naqamteetti deemanii akka bitatan taasifamaa jira. Jiraattonni godina adda addaa irra gara magaalaa Naqamteetti dhufuun illee geejjiba gahaa akka hin jirre qeerroon addeesse. Oduun keenya guyyaa har'aa kanuma. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Kabajamoof jaallatamoo hordoftoota sagalee qeerroo gaafiif deebii hooggansa koree gidduu galeessa qeerroo bilisummaa waliin taasifne kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessina nu hordofaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo haala yeroo fi jaarmiyaa qeerroo bilisummaa ilaalchisee akkasumas sochii qabsoo Oromoo biyya keessatti qeerroo bilisummaatiin gaggeeffamaa jiru ilaalchisee koree giddugalaa hooggansa qeerroo bilisummaa waliin gaaffii fi deebii taasisuuf istuudiyootti argamna. Nu waliin turuun akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. An Hariiroo Jorgooti. Jaala keenya sagalee qeerroo waliin gaaffii fi deebii taasisuuf si gaafannee hayyama ta'ee istuudiyootti nuuf argamuu keef dursinee galatoomi jenna. Anillee na afeeruu keessaniif hedduu isin galatoomfadha. Hayyee guddaa galatoomii. Jaarmiyaan qeerroo bilisummaa akka jaarmiyaatti yoom of labse? Jaarmaanii qeerroo bilisummaa kan of labse akka jaarmaatti bara 2011 baatii eebilaa keessa. Hayyee kaayyoon hundeeffama isaa maali? Egaa kaayyoon hundeeffama kanaa qabsoo uummata Oromoo bara hedduuf gaggeeffamaa asiin ga'ee galmaan itti ga'uu fi kaayyoon hundeeffamaa kunis walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf. Tarsiimoon jaarmaan kun qabatee tarkaanfatu tarsiimoo warraaqsaati. Tarsiimoo gaaffii abbaa biyyummaa gaafatuuti. Tarsiimoon kun mirga dhala namaa kamuu kan kabajudha jechuudha. Tarsiimoo kanaan kan jaarmaan kun tarkaanfatullee jechuudha. Haalaan dansaa. Jaarmiyaan kun eenyuun lola? Jaarmaan qeerroo bilisummaa sirna lola. Sirna abbaa irrummaati lola. Sirna cunqursaati lola. Sirni cunqursaa fi abbaa irrummaa kunis wayyaanee ta'uu beeka. Egaa sirna cunqursaa kana wayyaanee waliin ta'uudhaan kanneen uummata Oromootti sawwawwan biraatillee tarkaanfachiisan qeerroon bilisummaa dura dhaabbatee loluuf dirqamaa jechuudha. Nama dhuunfaa miti kan lolu jechuudha. Sirna gabroonfataati kan jaarmiyaan kun lolu. Ilaalchi jaarmiyaan kun saboota biroof qabu maali? Tarii hariiroon saboota biroo waliin qeerroon qabu ni jiraata? Ilaalchi qeerroon bilisummaa Oromoo saboota biraaf qabu ilaalcha dhala namummaati. Isaaniifis mirgi isaanii akka kabajamudha. Kan qeerroon bilisummaa sabawwan biroofillee mirgi isaanii kabajamee
nageenyi waaraa isaaniif bu'ee akka jiraatan kan qeerroon bilisummaa barbaadu kan falmuus kan Oromoo duwwaaf otoo hin taane kan sabawwan kana hundumaallee jechuudha kan mootummaan kun kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan miidhaa jirudha. Hariiroos saboota cunqurfamoo biyyootan kana keessaa mootummaa abbaa irree wayyaanee kanaatiin rukutamaa jiran waliin qabna. Fakkeenya kanneen akka Sidaamaa, Benishaangul Gumuz, Affaar waliin hariiroo ni qabna akka jaarmaatti jechuudha. Rakkoowwan wal fakkaataatu jira keessaa akkuma magaala Finfinnee kana federaala gochuudhaan Oromoo irraa fuudhanii mootummaan kun itti dhimma ba'u hawaasaanii kan itti dhimma ba'uu fi hooggana sana handil kan godhee jiru garuu Walaayittaadha. Sidaamnis kana lola jechuudha. Abbaa qabeenyummaa isaanii sana lola jechuudha. Kanaaf abbaa qabeenyummaa isaanii sana dhorkate jiru garuu warreen sana osoo hin taane sirna sanii jechuudha. Sirna mootummaa kanii ta'uu isaanis hubatanii nuyi hubannee waan beeknuuf waliin mootummaa wayyaanee kana waliin buusuudhaaf gamtaadhaan inni hojjenna. Hariiroo kanaan illee ni qabna jechuudha. Haalaan gaariidha. Jaarmiyaadha taanaan caasaa diinaa keessa seenee kana taanaan ammoo isinoo humnoota mootummaa wayyaanee kanneen ta'an kanneen akka OPDO waraanaa poolisa kan kana fakkaatu keessa seentanii tarii jaarmiyaa keessan gadi fageessitanii ijaartanii bu'aan isin argattanoo ni jiraata. Hedduu bareedaadha. Xiqqoo duubatti deebisee kana waliin wal si qabsiisee si deebisa. Yeroo bara 2011 wayitaa akka jaarmaatti of labsamu rakkoon uummata Oromoo maali ka jedhutu gamaggamame rakkoon uummatni Oromoo qabsoo kana lafa rakkisaa jiruuf sababa jajjaba lama ta'uu lafa keewwanne sababni jajjabaan kun tokko hubannaa siyaasaatiin warraaqsa biyyootan biroo bara sana gaggeeffaman wajjin waliin gitu ture. Barnoonni kun jiraachuu dhabuun isaa immoo sodaa uummanni kun mirga isaa gaafachuu akka sodaatu taasisamee ture jechuudha. Egaa sadarkaa tokkoffaa irratti barsiisuun nurra jiraata jechuudha. Uummata barsiisuu. Uummata barsiisuu wayita jedhamu barattoota, qotee bulaa, daldalaa, caasawwan mootummaa keessattis OPDO, waraana, poolisaa fi caasawwan OPDO walii galatti jechuudha. Isaan keessa seenuudhaan barsiisuutu akka jaarmaa kanarraa eegama ture jechuudha. Kanaafi OPDOni 90% kan achi keessa jiran waraanni mootummaa kun 90% Oromootanii kan achi keessa jiran sodaa yookiin jireenya mataa isaaniif malee guutummaatti diinummaadhaaf uummata Oromoo ulee diinaa ta'anii rukkutaa akka jiran hubatamee jechuudha. Kunis kanaafi isaan to the maximum yoo xiqqaate fincila uummanni Oromoo gaggeessu cinaa dhaabbachuu yoo dadhaban ulee diinaa ta'anii akka uummatni Oromoo gaaffii mirgaa wayita gaafatu dura hin dhaabbanne barsiifame jechuudha. Bara 2014 keessatti fincila diddaa gabrummaa sababa maaster pilaanii kana wal qabatee ka'eedhaan uummanni guddaadhaan guutummaatti akka ba'u kan taasise sodaan kun guutummaa hin buqqa'uu isaati jechuudha. Qeerroon bilisummaas jabinaatiin kan hojjete sodaa uummata Oromoo sana keessaa buqqisee OPDOnis ta'e waraanni ulee diinaa ta'e akka isaan hin rukkunne jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaanii OPDO keessaa fi waraana keessaa seenamee hojjetame ulee diinaa akka hin taane hojjetamee jira. Bu'aa guddaan illee argame jechuudha. Gaariidha. Gaaffii kana wajjin wal qabsiisee wayiin kaasuu barbaada. Asuma gama fincilaatti si deebisee jechuudha. Biyyoota garaagaraa keessatti muuxannoowwan jiran gaafa ilaallu uummanni dargaggoota wajjin ka'uutiin bu'aa guddaan argame bakka tokkotti bakka jirutti hundumtuu socho'ee ka'eeti guyyaa tokkotti jechuudha. Fincila gaggeessaa ture bakkoota garaagaraattis kanumatu ta'e. Kanaaf bifa kanaan milkaa'anii turanii jechuudha. Yeroo gara biyya keenyaatti immoo deebinu yeroo baay'ee barattootuma yuunivarsiitii jirantu fincila kana adda dureetiin gaggeessaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo akka waliin faana ka'u barattoota kana wajjin akka inni ka'ee qabsoo kana milkeessu maaltu hanqise? Baay'ee hedduu gaariidha. Tokko biyyootan biroo fi biyya keenya wal cinaa qabnee yoo ilaallu gama barnootaatiinis ta'ee aadaatiinis amantiidhaanis wayita garaagarummaa guddaan jirutu mul'ata jechuudha. Kuni isaan waliin akka waliin madaallee fi waliin fakkaanne nu taasisaa jechuudha. Qabsoo keenyaa fi kan isaanis wal fakkeessinee deemna yoo jenne waliin madaaluu jechuudha. Kan keenya irra caalaa humna barateedha.
humna barateetu fincila kana akka gaggeessu kan irratti hojjetamus humna barateedha jechuudha. Akkuma jette uummanni keenya to the minimum yoo afaaniin baasee dubbachuu dadhabe sammuudhaan lolaa jira jechuudha. Wayita ammaa kana sammuudhaan lolaa jira. Fincila irra jira jechuudha guutummaan. Ta'us akka waliigalaatti biyyoottan biroo wal fakkaatee kan ka'aa jiru dhuguma barattootadha jechuudha. Sunis hanqinoonni irra caalaa ammas dabalatamee kan irratti hojjetamaa jiru tokko sodaa uummanni keenya ammallee mootummaa kana gaaffii abbaa biyyummaadhaan kaasee kuffisuu danda'u hundeedhaan hin buqqaane jechuudha. Dhiibbaa abbootii irree kaleessa nafxanyoonni gaggeessan sanatu hundeedhaan hin buqqaane jechuudha. Sana buqqaasuu ammallee nu gaafata jechuudha. Gamtaadhaan barattoonni akka fakkeenya ta'e kan fincila bara 2014 kana keessa fakkeenya biyyoottan biroofillee akka ta'utti kan ta'e sodaa sanatu keessaa buqqa'ee jechuudha. Ammas sodaa sana buqqisuu fi jaarmaan kun hin ciisne haalaan jabaatee hojjechaa jira. Akka mootummaan kun tasgabbiin arganneef ammoo fincilawwan bakkaa bakkatti qotee bulaa keessatti gibira dhorkachuudhaanis ta'e walga'iidhaan barattoota keessatti bifa garaagaraatiin yeroodhaa yerootti fincilli ni ka'a. Sun tasgabbii dhorkamee dinagdeedhaanis humnaanis mootummaa kana laaffisnee fincila nu fuuldura gaggeessinu wajjin akka madaalluu duwwaa osoo hin ta'in akka irra aannuuf hojjennaa jechuudha. Dhugaadha. Baay'ee gaariidha. Asuma keessaa otoo hin bahin waa'ee jechuun barbaade barattoonni keenya yeroo yuunivarsiitii kan Amboo yeroo socho'u, kan Haramayaan socho'u, kan Jimmaan socho'u, kan Wallaggaan socho'u, kaanis hunduu akkanumatti socho'aa jira. Tokkummaa kana hubatee jira dhugaadha. Akkuma ati nuuf ibsitetti jechuudha. Kanaaf waan kana immoo gara uummataattis dabarsuuf jechuudha. Tarkaanfachiisuuf ammallee sochiin taasifamaa jiru. Sadarkaa kamirra jira? Maal fakkaata? Hedduu gaarii. Egaa kana sadarkaa inni irra jiru miidiyaa kanarratti ibsuun illee barbaachisummaa hin qabu. Garuu to the maximum haala mootummaan kun itti caccabee uummanni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatee bilisummaa isaa mirkaneeffatu irratti hojjetamaa jira. Gaariidha. Gama biraatiin fincilawwan gaggeeffaman kana keessatti mana gubuu, konkolaataa gubuu kan kana fakkaatutu argamaa ture. Naannoo Ambootti akka fakkeenyaatti kaasee dubbachuu nan danda'a. Jaarmiyaan warraaqsatti amanu tokko gocha akkasii kana akkamitti ilaala? Hedduu galatoo. Akkamitti fakkaate? Yeroo hundaa jechuudha. Fincila jaarmaa tokkoon yookiin dhaaba tokkoon gaggeeffamu qaamni fincilame sun sana kuffisuuf shira mataa isaa qopheessaa jechuudha. Kun amala mootummaan addatti mootummaa wayyaanee kun qabu. Barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo magaalaa Amboottis ta'e bakkeewwan birootti kan inni gaafate gaaffii abbaa biyyummaati, gaaffii bilisummaati kan inni gaafate jechuudha. Kana keessatti diinni akka fincilli kun fincila gara biraatti, fincila shororkeessummaatti jijjiirame olola miidiyaaf isaaf ta'utti tolchaa jechuudha. Miseensota keenya dargaggootas ta'anii kanneen hubannaa kana hin qabne wayita wajjin hiriiran jiraachuun mala. Miidiyaaf akka isaaf toluuf, ololaaf akka isaaf tolutti mootummaa wayyaanee kanatu namoota muraasaan qubaan lakkaa'aman 2, 3, 4 kan hin caalleedhaan jechuudha. Fincilli kun gara kanatti akka jijjiiramu hojjetaa jechuudha. Kana uummanni keenya fuuldurallee fincila wayita gaggeessutti gaaffii gaafatuuf eenyuun akka gaafatu, maal akka gaafatu adda baasee beekuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Fincila bara 2014 keessa gaggeeffame kan kuffise tokko shira kana jechuudha. Shira uummanni uummata irratti akka ka'u, uummanni qabeenya irratti akka ka'u, kan diinni tooftaa wixinee keessa seensiseedhaan dhuguma uummannis fincilli gaggeeffamu kanadha jedhee uummanni duuba akka deebi'u taa'ee jechuudha. Kanaaf jaarmaan qeerroo fi fincilli qeerroon gaggeesses akeeka sanas miti gaaffiin keenya tokkoof tokko walabummaa biyya keenyaa fi bilisummaa uummata Oromootiin alatti qaama biraa miidhuu yookiin nama biraa qabeenya biraa saamuu akka hin taane akka uummanni carraa kanaan akka hubatu illee barbaada jechuudha. Gaariidha. Kun sirriitti ifanaa ta'eera. Gaaffii kana waa'ee dhimma kanaa goolabee gama biraatti dabruuf gaaffii tokko qofatu naafe. Waan dhiyoo kana qeerroo irratti hololamaa jiruttan as deebi'a. Namoonni dhuunfaanis ta'e gareen feesbuukiitiinis ta'e akkaataa garagaraan jaarmiyaamti qeerroo jedhamu iyyuu hin jiru
jedhanii hololaa kan jiran jiru. Namoota kana maal jetta? Gama biraatiin ammoo qeerroon maqaa guddaa waan argateef Oromoon biyya alaa fi keessaa abdachaa waan jiruuf qaamni kana hubatan kun qaamni dhimma kana hubatan kuni loogoo qeerroo maxxanfachuun maqaa wal fakkaatu moggaafatanii fudhatama qeerroon hawaasa Oromoo biratti argate. Fudhatama qeerroon hawaasa Oromoo biratti argate kana butachuu kan yaalan argamaa jiru. Dhimma kana maal jetta? Asirratti xiqqoo kan waliin hawaasa rukutuu danda'a jedhee yaadu immoo qeerroon dhimma kan ilaalchisee ibsa kenneen qabu. Kun maaf ta'e. Hedduu galatoomne. Jalqaba qeerroon Facebook irra jiru. Fakkeenya kana wajjin waan qabsiisee sii kaasu biyya kana keessatti uummanni Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin osoo hidhamaa jiruuti muummichi ministeera biyya kanaa duraa Mallas Zeenaawiin ABO'n hin jiru jechaa ture. Gama biraatiin immoo hidhaa jira. Qeerroon jiraachuu diinuu naalle maqaa qeerrootiin hedduutu hidhamee jechuudha. Kanneen xiqqeessan kana shira diinaatti amannaa jechuudha. Kan kana godhan shira diinaa kanneen farda diinaa ta'uun tarkaanfachiisan ta'uu waan beeknuuf ololaaf bakkas yeroos waan hin qabneef ibsas kennuun hin barbaachisu. Hojii waliin malee falma bilisummaa waliin malee dorgoma ololaas hin qabnu. Kanaaf kan akkasumatti bira dabarraa jechuudha. Kan bira kanneen maqaa qeerroon gonfate kana butachuuf maqaa biraa qeerroo bilisummaa kan jedhu kana xiqqoo jallisuu barbaadan ni jiru. Sana akka jaarmaatti nuyi jala buuna. Yoo akeekaa fi ejjennoodhaan maqaa jijjiirratan illee jechuudha. Ejjennoodhaan jaarmaa kana kan fakkaatu yoo ta'e tokko jaarmaa kanatti makamuu danda'u. Waan tokko kunis. Kan akeeka kana wajjin tarkaanfatan yoo ta'e dhuunfaa nama dhuunfaallee yoo ta'e nama dhuunfaa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoon amanee akeeka gootawwan ganamaa qaqqaaliin irratti wareegaman alaabaa gootawwan kun irratti wareegaman sana ol dhaabuudhaaf namoonni akka dhuunfaatti kanneen tarkaanfachiisan yoo jiraatellee jabaadhaa isinillee qeerroodha jennaa jechuudha. Walumaa galatti namoota akkasii kanaaf bakka kennuu dhabuu jaarmiyaa kana anillee hedduu dinqisiifadhe. Sababiin isaa toora qabatanii kaatan sana qabatanii deemuu malee namoonni sa'atii barbaadanitti asaayimentii garaagaraa isinii kennanii kallattii keessan irraa daayivert isin gochuu akka hin qabaanne anillee ittiin amanaa hedduu dinqisiifadhe ibsa baasuu keessan. Asuma sii dabalaa. Tooftaa diinaa uummanni akka hubatee darbu keessaa jechuudha. Yeroo hedduu maaltu ta'a asitti fakkaatee mootummaan kuni tooftaa qaba. Yeroo qabsoo Oromoo kana duubatti deebisuuf jechuudha. Caccabsuudhaaf. Caccabsee isatti fakkaata garuu qabsoon Oromoo dirmammaa'e malee hin cabne. Dirmammaa'e hin fayya. Fayyaas jira jechuudha. Dirmamuun caba miti. Akkasii assaayimentii garaagaraa baasaa jechuudha. Assaayimentii isaa inni guddaan uummanni keenya kan hubatu hidhaa ajjeechaa doorsisa kana duwwaa miti waan. To the target walii gidduutti tikni mootummaa hojii kana hojjetan summii awwaalantu jiru. Uummataaf uummata gidduutti summii awwaalantu jiru. Fakkeenyaaf uummata Oromoo fi uummata Sumaalee gidduutti summii garaagaraa awwaalu. Daangaa irratti, bishaan irratti, tajaajila hawaasaa garaagaraa irratti summii awwaalu. Isaan akka walitti bu'an godhuu jechuudha. Kuni akka biyyaatti waan hojjetamudha. Akka saba keenyaatti wayita deebinu uummanni sadarkaa garaagaraa irra jiru akka waliin galle amma summii gidduutti awwaalu. Kana jechuun hojjetaa fi daldala gidduu summii biraa awwaalu. Fakkeenyaaf kani mi'a kana qaalii isinitti godhe daldalaadha. Olola mootummaan kun waan waliin lolu fakkaata. Garuu isaan gidduutti summii awwaaluu isaati. Gama nama dhuunfaatti gaafa dhufnu ammasii bifuma kanatti hojjetama. Anaaf si gidduutti, siif hiriyaa kee gidduutti summii biraa awwaalu jechuudha. Sun akka namoonni gareen kun, dargaggoonni kun, uummanni kun wal mari'ate fincila kana gaggeessuu akka hin dandeenyee fi garuu carraa kanaatiin jechuudha. Uummanni Oromoo jechuudha. Namoonni kana tarkaanfachiisanii fi olola kana tarkaanfachiisan who are they? Isaan eenyu jedhee gaafachuu danda'utu isarra jiraata. Isaan sana duubbee isaanii yoo baree jechuudha. Uummanni haala salphaadhaan hubata jechuudha. Uummanni keenya garuu adda baafannee tarkaanfachuu wayita dandeenyudha waan ta'eef jaarraansaa, yeroonsaa, barrisaa wayita nuu kennu waan ta'eef
sana waan tokko irratti adda baafachuu irratti jabaadha jedheen dhaama. Summi nu gidduu awwaalame kan diinatu awwaale waan ta'eef sana uummanni Oromoo amma buqqiseerree sadarkaa buqqisuu irra ga'eera jira jedhee lamana daranis akka buqqisuu carraama kanaan dhaaba jechuudha. Ayyee gaariidha guddaa galatoomii. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuun ammoo kan shamarree Hawwii Firaa oltu isinii dhiyaata nu hordofa. Wanti aannan akka kaase gaafuma beekamu ilmaan Oromoo sarara tokko ol gabaafamummaa gabaafamaadhaan beekamaa ture. Amma sirraan asii ilmaan Oromoo hidhamaa biyyarraa ari'amaa wantoota adda addaa sirra gahaa jira. Kanaammoo eenyu haa ta'uu osoo hin taane bilisummaa barbaannu kana akka argannu bilisummaan akka dhufu haasaan qofa osoo hin taane hojiitti yoo jechisiisedha. Hojiitti immoo warreen akka carraa fi biyya keenya irra jiraachuu dadhabanii biyyarraa ba'anii yeroo biyya bilisummaadhaan faanqaan karaa dinagdee karaa adda addaatiin qabsooma Oromoo akkasiin fi bilisummaa eeguun bilisummaa hawwii kana akka galmaan tullii walabummaa biyya keenyaa gonfaluu waan hin fedhin qophaa'ina keessa jiru isaanii garbitti jijjiiruu akka hin danda'u waan hin beekuuf kun wanta jiru wanta argaa jirru kun olola adda addaa namoonni oofan jiru namoonni akkasii immoo warroota dantaa mataa ofiif yookaan warra ergama diinaa qabanidha. Kana Oromoon olola diinaa fi sababu yeroo ammaa Oromoo jechuun wanta guddaa wanta waan isaa fayyaduu fi wanta isaan fayyadne waan addaan baasee beekudha. Saba kuusuufi namni dhaamu bilisummaan hawwinaa walabummaan seenaa diina nurra jiru kan ofirraa cabsuufi barbaanna abbootiin keenya duraanii dhaamsa jedhan tokko diina ofirraa buqqifnaa dadeen ilmaalchi buqqifna jedhan ilmaalchi mormii waan keenya irratti wareegaman sanii immoo fi galmaan ga'u uumaa isaanii baasuu qabna. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jiran quba qabuu dhiisanii harka ol qabatanii tokkummaadhaan yeroo biyyaa bira akka dhaabatan. Bishaan keessa dhaabbatanii dheebochuun qaaniidha. Bilisummaan uummata keenyaa fi walabummaan Oromiyaa gonkuma harka halagaa keessa hin jiru. Humnaan nu dhorkanii ta'a. Garuu harkuma keenya keessa kan jirudha. Bilisummaa fi walabummaa kana argachuuf maal akka nu barbaachisu ammas harkuma keenya keessa jira. Waan harka keenya keessa jiru kana irratti hojjechuu dadhabnee akka nu harkaa fagoo jirutti ibsuuf yaaluun waan bishaan keessa dhaabbatanii dheebochuun tokkodha. Seenaan uummata tokkoo seenaadha. Seenaan qabsoo uummata tokkos akkasuma seenaadha. Seenaa kana himachaa hafuun qofti gonkuma gootummaa yookaan uummata kanaaf yaaduu hin agarsiisu. Oromoon akka waliigalaatti ajjeefamnee, hidhamnee, hiraarree, godaannee kan kana fakkaatu jennee himachaa jiraachuu keessaa of baasuu qabna. Seenaa miidhama keenyaa kan himannu caalaa seenaa qaanfachiisaa isa caalaatu nurratti hojjetamaa jira yaa jarana. Gonkuma seenaa qabna jennu sana bakka itti dubbannu waan qabna jennu akka hin qabnetti dubbatamuu fi nurratti hojjetamaa jira obboleeyyan kiyya. Miidhaa uummata keenyaa guyyuu dhagahaa fi argaa jirru yoo xiqqaate nagaan warri baanee gallu tilmaama keessa galchinee miidhama keenya kaleessaa miidhama isa ammaa caaleen miidhama isa amma qacaleen keenya itti dhumaa jirtu dhaabuuf hojjechuu wayyuu gootonni keenya qabsoo saba isaaniif gaggeessan keessatti wareegama har'aa kana dhaabuuf ture. Dhaloonni har'aa harka qullaa taankii dura dhaabbatee wareegama kaffalaa jiru gumaa gootota keenyaa bu'aa fi dhaloonni itti aanu lubbuun akka jiraatuufidha. Kan har'a hidhamaa, ajjeefamaa, hiraarfamaa jiruuf waan tokkoon cinaa isaanii osoo hin dhaabbatin kan kaleessaa qofaa irratti dubbachuun maal godhaa? Warri yookaan dhaloonni itti dubbachuu barbaannu yaadaan nu bira taranii wareegamaaf of kennaa jiru miti. Har'a Oromoon galaana miidhamaa keessa jira. Gumaa lammiilee Oromoo miiliyoona 5 oltu nurra jira. Ilmaan Oromoo qabsoo saba isaaniif jedhanii waan gumaachaa jiran bitaa fi mirga ilaaluu qabna. Gabaabaatti sochiin kamuu sochii qeerroo fi uummata Oromoo biyya keessaa lubbuu itti wareegamaa jiran tilmaama keessa galchamee yoo hin hojjetamin, hin dubbatamin, hin katabamin kan kana fakkaatu miidhaa inni qabu olaanaadha. Sochii biyya keessaa hamlee kan buusu yaaddoo keessaa kan galchu yoo ta'e uummata kanaaf hojjechaa jirra yookaan dhaabbanne akkamittiin jennaa? Wayyaaneen har'a aangoo ilmaan Tigraay 60 lubbuu itti dhabne 100 ol qaamaa itti hir'atan
hin gadhiifnu barbaachisaa taanaan warra haftan ni galaafanna jechuun isaanii warra wareegameef bakka laatanii nu fixaa hin jiranii seenaa qofaa dubbatanii dhaadachaa jiru mee haqummaan gochaa isaanii kanaan kan keenya bira qabne haa ilaallu. 2 gama biraan waldaaleen afooshaaleen koominiitiin kan kana fakkaatan ijaaramanii jiran sochii siyaasaa dhaabbilee siyaasaan gaggeeffamu waliin qindoomina akka godhatu yoo hin tattaafatin galii tokko godhachuu akka hin dandeenye hubachuu nu feesisa. Uummanni Oromoo miliyoona 40 haa jennu. Uummanni kun marti miseensa dhaaba tokko ta'uun dirqama kan jedhu fayyaan qabu. Fedhiin uummata kanaa sagalee caalmaan hubatame waloon hojjechuuf walitti dhihachuu fi akka waliin gufachiifne walitti dubbachuun barbaachisaa ta'uun waan dhokataa miti. Waan nu barbaachisu keessa jiraachaa qaama biraa irraa eeggachuun bishaan keessa dhaabbatanii dheebochuu sanaan tokko. Qabsoo biyyoonni adda addaa gaggeeffatan keessatti qoodaminsi hojii adda addaa bilisummaa isaaniif bu'uura jedhanii dubbatu. Hogganni dhaabaa jira. Qondaaltonni dhaabaa sadarkaa adda addaa jiru. Miseensi jira. Deeggaraa dhaabbataan jira. Hawaasni yookaan uummanni jira. Qabsoo saba tokkoo keessatti kana qindeeffachuun bakka olaanaa qaba. Sadarkaa nuti irra jirru isa kana. Kana keessatti hojiileen qabsoo saba sanaaf barbaachisan qindoominaa fi duraa fi duuba isaanii ilaalanii gaggeeffachuun akka barbaachisu warri muuxannoo qaban ni dubbatu. Kanaaf bifa kamiinuu haa ijaaramu. Akkamiin qabsoo kana keessatti qooda fudhachuu akka qabnuu fi maal irratti gumaacha taasisuu akka qabnu qulqullummaan dhaabbannee siyaasaa qabnu waliin dubbachuu fi haalota mijeessuun barbaachisaadha. Fakkeenya tokko haa fudhannu. Miidiyaaleen amma uummata isaaniif jedhanii gama hundaan banamanii jiran waanuma itti fakkaatee fi miidhamuma uummata isaanii dhageessisuuf jedhanii sagantaa yeroo isaa hin eeggatinii fi galii wal fakkaataa irratti hin hundoofne yoo tamsaasan bu'aa isaa irra miidhaan isaa akka caalu mamiin qabu. Kanaaf walii isaanii gidduutti qunnamtii odeeffannoo fi kan kana fakkaatu uummachuun barbaachisaadha. Kana irras darbee waan isaan tamsaasan sochii dhaabbilee siyaasaa Oromoo irratti dhiibbaa taasisuu fi dhiisuu irratti dhaabota kana waliin akka itti mari'achuu danda'an yookaan odeeffachuu danda'an irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Miidiyaan yookaan waldaan yookaan afooshaan tokko yookaan dhaabni siyaasaa tokko rakkoo gama kanaan isa mudatu keessa kophaa kiyyaan keessa dabra jedhee yoo Oromoof furmaatan argamsiisa jedhee callisee makan deemu yoo ta'e kun dhugaa irraa fagaachuu ta'a. Miidiyaaleen kun tokko waa'ee tokkummaa kan dubbatu yoo ta'e tokko ammoo waltumsuu dhabnee kan jedhu yoo ta'e tokko ammoo seenaa kaleessaa qofa kan haasa'u yoo ta'e kaan ammoo kan qeerroo har'aa kan dubbatu yoo ta'e kaan ammoo baay'ina keenya gahuu dadhabuu keenyatu nu miidhee yennaa jedhu tokko ammoo ammi walii gale sochoonaan ni ga'a yoo jedhe bu'aan keessaa argannu maali? Kanaaf kan uummata kanaaf gumaacha mataa isaa taasisee bilisummaa uummata kanaa as dhiheessuu barbaadu wal tumsee waliin hojjechuun barbaachisaadha. Bu'uurri tumsa kanaa ammoo waliin haasa'uu fi mari'achuudha. Kana otoo hin dhugeessin furmaata uummata kanaaf argamsiisuun gonkumaa hin danda'amu. Isa halagaan yeroo wal nuffan isaanuu ni dhaabbatu mana isaaniitti galanii wal hamatu. Isa jedhan sana dhugeessuu qofa ta'a. Sadarkaa sochiin qabsoo uummata Oromoo irra jiru yennaa laallu hojiin miidiyaalee Oromoo walabaa maal ta'uu qabaa jennee yaadota tokko kennuun ni danda'ama. Qabxiilee kana dirree kana irratti tarrisuun danda'amuu baatus qabxii jabaa tokko garuu kaasuun ni danda'ama. Miidiyaaleen kun madaalliin isaanii hangafaa waan bu'aa uummata isaaniif argamsiisu hordofuu fi keessummeessuu ta'a. Kan mul'achuu fi anis jira jedhee of mul'isuuf tattaafatu uummata kana irraa dhaabuun hegeree qabsoo uummata kanaa gama tokkotti luuccessuu keessatti qooda olaanaa gumaachuuf hojjechuu yookaan of qopheessuu akka qabanidha. Fakkeenya biraa haa fudhannu. Ogummaa fi dandeettii keenyaan uummata keenya tajaajiluu otoo dandeenyu meeqa keenyatu haaluma Oromoon keessa jiru carraa gaafa dhalatetti fudhannee harka marannee taa'aa jirra. Artistoota, gaazexeessitoota, dookteroota meeqatu miidhama keenya alanfachaa jira. Kun garuu furmaata tokkollee hin argamsiisu. Waan hundaa odoo qabnu maalii odoo akkas taane jennee bishaan keessa ciifnee dheebuun duuna. Artistoonni biyya hambaa jiran Oromummaa isaanii qofaan gumaacha olaanaa taasisuu danda'u turan. Ogeessitoonni fayyaa kumootaan lakkaa'aman
inni kaan isaan biraa gargaarsa guurratee qabsaa'ota isaa wal'aanee bilisummaa yennaa goonfatu isaan callisanii mataa'anii ilaalan. Artistoonni biyya alaa waan barbaadan weellisuu danda'an amma irraa eegamu osoo hin dubbanne inni biyya keessa jiru bilisummaa faarfatee du'aa jira. Kana caalaa bishaan keessa dhaabbatanii dheebochuun kan walgitu maali? Bishaan keessa dhaabbatanii dheebochuun qaaniidha. Jiituu Lammiitiin kan qophaa'e. Harki tokkonni kachi turiin baasu warrirratti ilaaluun kun nun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Harki tokkonni kachi turiin baasu warrirratti ilaaluun kun nun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Harki tokkonni kachi turiin baasu warrirratti ilaaluun kun nun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Harki tokkonni kachi turiin baasu tokkorratti ilaaluun kun nun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Seenaan si gaafataa yoo jallistee teessee erga saafalmataa gootaa bisaa deessee beelaalii barataa uummata isaaf jecha lubbuu of wareegu ani daatti guuru oromummaa qofaaf yakka biraan beeku. Poolisiin ka'ii ka'e qotee bulaan ka'ii ka'e barataan ka'ii ka'e waraannis ka'ii ka'e hojjetaan ka'ii ka'e barataan ka'ii ka'e. Tumsuu walcina dhaabbachuu isa hidhaa jiru gaafachuu isa wareegamee maatii isaa yaadachuu qeerroo wajjin taanee falmachuu. Waltumsuu walcina dhaabbachuu isa hidhaa jiru gaafachuu isa wareegamee maatii isaa yaadachuu qeerroo wajjin taanee falmachuu. Harki tokkonni kachi turiin baasu warrirratti ilaaluun kun nun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Harki tokkonni kachi turiin baasu warrirratti ilaaluun kun nun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Harki tokkonni kachi turiin baasu warrirratti ilaaluun kun nun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Harki tokkonni kachi turiin baasu tokkorratti ilaaluun kun nun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Hunduu ba'uu qabaa dirqama lammummaa yerootiin hiriiruu yeroon qabnu amma. Lubbuu tasabaatuuf diinarraa dheessine maal sodaa jedhannaa. Jabaadhuu jabeessii bakka jirtu ka'ii wal malee maal qabna. Poolisiin ka'ii ka'e qotee bulaan ka'ii ka'e barataan ka'ii ka'e waraannis ka'ii ka'e hojjetaan ka'ii ka'e barataan ka'ii ka'e. Poolisiin ka'ii ka'e qotee bulaan ka'ii ka'e barataan ka'ii ka'e waraannis ka'ii ka'e hojjetaan ka'ii ka'e barataan ka'ii ka'e. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kanumaan raawwata. Qophii itti aanu hanga wal agarru turtii gaarii. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.